Jirtoota dhuftoota chaanaalee maatii as taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessu jecha arra barnoota kompiitaraa gabaabaa tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Barnoonni kunis akkamitti akka sekuriitii kun iccitii kompiitara keenyaa karaa salphaatiin ittiin eeggachuu dandeenyuu fi akkamitti akka paaswordii adda addaa strong paaswordii jabaa kompiitara keenya irratti kiriit godhachuudhaan akkamitti akka daataa kompiitara keenya irra jiru ittiin eeggachuu dandeenyuu isin agarsiisa. Haalatumaan hordofachaa warri as taayituu subscribe godhin chaanaalii keenya kana subscribe akka yeroo hunda viidiyoo nuti gadhiifnu isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa jecha haalatumaan gara viidichaatti isin seena. Jalqaba kompiitara keessan window 7 XP 10 80.1 hodha takka ni jiranii amma hanga window 12 illee oomishamaa jira. Isaan kana irratti akkamitti daataa keenya daataalee garaagaraa achirra qabannee deemnu kana akkamitti akka nama jalaa iccitinee daataa keenya sakuur goone paaswordii jabaatti godhachuudhaan akkamitti akka eeggachuu dandeenyuun isin agarsiisaa jiru. Jalqaba maal gootanii control panel jira yoo nufi akkanatti desktop irra hin jiraanne ta'e iddoo start turre dhaquudhaan control panel jettanii tumeetti barreessitan kallattumaan hirkattanii control panel jettanii seennaan kallattumaan iddootti sarchi ifumaaf godhee isinii fidaa jiru. Jalqaba achirra seentaniin booda maal jedhufa akkanatti adjust your computer setting jira. Adjust your computer setting keessatti kallattumaan iddoo itti your account hedduu jira. Your account irra seentanii jechuudha karaa salphaa ta'een paaswordii strongii fi tan qubeef lakkoofsaas simboliilee adda addaa of keessaa qabdu itti godhachuudhaan daataa keessa waan adda addaa irraa eeggachuudhaaf erga achi seentaniin booda akkana dhufa user jedhufa jalqaba system and security jedhufa tokkoffaa irratti itti aanu ammoo user account jaa isa keessa jalaa maal goota user account isa yoo kana jala dhufte iddoo change account type turre dhufte change account type isa tukala asirratti amma windoolee or account illee baay'ee banuu dandeessa. Garuu nama amma fakkeenyaaf namni dabalataa na hojii kompiitara kana fayyadama taanaan namaafis kopha banuu danda'a. Isaan add a new user jechuudhaan kiriit godhuu danda'a. Saniifuu maaliin godhaa ergaan add a new user jeen booda iddoo kana add some else to this PC kanarra kilik godhuudhaan aadiin jaanii jechuudha. Isa kanaan aadiin jaanii. Saniifuu kan jiru irratti paaswordii jabaa uummachuudhaaf eessattiin deebi'a control panel maqiyyadattiin deebi'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kanaaf as taayituu bisa jiru kanaaf kophatti paaswordii kiriit godhuun barbaada taanaan waan kiriit godhee jiruuf malee iddoo kanatti kiriit paaswordii siin jaa jechuudha. Kiriit paaswordii erga siin jeen booda maal godhaa amma change name godhuu dandeessaa, kiriit godhuu dandeessaa, change paaswordii godhuu dandeessaa, waan meeqa godhuu dandeessaa. Asiin amma paaswordii kiriit godhuu ni danda'ama jechuudha. Jalqaba new or paaswordiin duraan itti fayyadamaa ture itti naquu danda'a jechuudha. Haarayaas itti naquu danda'a. Conform iddoo turattis paaswordii jabaa godhuudhaan kompiitara keessan iccitii kompiitara keessanii jijjiireetiin jira. Kana jijjiireetiin jira jechuudha. Paaswordii kompiitara keessanii karaa kanaan kiriit godhuu dandeessan. Username kompiitara keessanii irraa amma fakkeenyaaf as taayituu isa jiru kana asuutiyuu biyyoon jeen ni danda'a jechuudha. Karaa salphaa ta'een jijjiiree jechuudha. Jijjiiree akkanatti jijjiiree jechuudha. Kana egaa kompiitara keessan paaswordii jabaa ragaa keessan irraa nama jalaa fi waan hin taane jalaa akaroota garaagaraa jalaa akkanatti sakuur godhachuudhaan iccitii kompiitara keessanii eeggachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaan hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura jechaa. Egaa waan nu daawwattaniif galatooma. Viidiyoo keenya yeroo gadhiifnu laayik koomeentii nu godhaa namni viiyuu gootan hundinuu sheer illee nu godhaa. Nu galatooma naa jiraadhaan isiniin jaa yeroo gaarii.